jechuu. Play Store akkamitti bananna? Play Store akkamitti akkaataa Play Store itti banatan isin barsiisuu barbaade guyyaa irraa. Barumsa ajaa'ibaati irraa baradhaa wal barsiisaa jechuu. Akkaataa itti banatanii fi faayidaa isaa gara fuulduratti seeran hordofaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota jabootu yooyya babaaroo isiniin jee jira. Har'allee barnoota qabadhee isinii dhufee jira. Warroonnis channel kiyya subscribe godhin subscribe godha. Akkuma daawwattaniin subscribe, like, share godha. Warri duraan maatii kiyya taatanii jiraattan ammoo like, share godhuu hin dagatinaa affeerraa kiyya. Barnoonni kun barnoota waa'ee Play Store. Akkamitti banatan Play Store? Play Store namoonni hedduun yeroo baay'ee mallaqaan suuqa yookaan mahaalli jawaalataa geessanii mallaqaan banataa turtan. Amma immoo akka mallaqaan ofii keessaniitti mana keessan yookaan kifilii keessan teettanii akka banattan isin beeksifnaa. Barnoota kana hanga dhumatti osoo hin saatin hordofaan isiniin jaa. Maatii chaayinaaliitiif koomantii barreessaa. Chaayinaal jaboodhaaf koomantii barreessaa. Gaafii barbaadan gaafachuu mirga qabdanii. Asumaan gara barnoota isin dabarsa. Barnootni kun baay'ee isin fayyada. Baradhaa isiniin jira. Hunda keessanuu osoo kana hin jenne waa'ee Play Store ti. Barnoota Play Store hedduu baay'ee namatti tola. Okay, amma asumaan gara barnoota tarraa jalqaba irratti siitingii seentanii. Okay, siitingii seentan. Siitingii namni wallaal hin jiru. Siitingii irraa gadi deemtanii account and backup ka jedhu jira. Account and backup ka jedhu gadi to'itanii. Okay, achi yoo gatoita manage account kan jedhu jira. Manage account ka jedhu kana gadi cuqaaftu jechuudha. Okay, add account ka jedhu gatoitanii add account irraan gara Google account ka jedhu kana gadi Google ka jedhu account ka jedhu kana gadi to'itanii add account irraan Google ka jedhu asitti argama. Google ka jedhu gatoitanii. Okay, na hordofaa seeran hundi keessanuu raqama jawaala keessanii banattan rasmii yookaan qulfii jawaala keessanii jechuudha. Hanga inni isinii banu obsaan eeggattanii hanga inni isinii banutti obsaan eeggadhaa. Okay, kun amma dhufee jira. Warri akkaawuntii duraan yookaan akkaawuntii YouTube'aa haa ta'uu akkaawuntii duraan yoo qabaattan email or phone ka jedhu irratti naytan isa gara olaanuu kanatti jechuudha. Warri immoo emailiin kunuu isin jalaa badee yookaan duraan isin jalaa badee jedhee forget email ka jedhu kana gatoitanii deeffachuu dandeettanii jechuudha. Inni lama isinii fida. Lamaan keessaa risaalaan koodiin isinii dhufti. Koodii fudhattanii itti naytanii jechuudha. Alatuul isinii deebi'a jechuudha. Okay, amma immoo waa'een barnoota irraa banachuudha. Create account ka jedhu warri haarawaa banachuu barbaadan jechuudha. Warri account takka hin qabne. Okay, create account ka jedhu gatoitan for myself ka jedhutu isinii ol ba'a. For myself ka jedhu ol ba'ee jira. Okay, first name jaa gara jalqaba irratti fakkeenyaaf amma eenyu jedhee bana. Okay, abba isin maqaa keessaniin banattan. Isin maqaa keessan maqaa isiniitti toleen banattanii anis akkanatti toleettiin banadha. Fakkeenyaaf Mustafaa. Okay, Mustafaa Abdaa. Okay, Abdallah jedhee banadha. Isin akka feetan jettanii bana. Isin maqaa keessaniin banachuu dandeettanii yookaan jijjiirtanii banachuu dandeettanii itti aansee next gootan. Okay, next eega gootan waa afur isinii fida. Waa afran kana jalqaba irratti day jedha. Guyyaa isin gaafata. Lammaffaa irratti ji'a isin gaafata. Manzii ka jedhu. Sadaffaa irratti year ka jedhu. Afuraffaa irratti general ka jedhu. Jalqaba irratti day ka jedhu kana duwwaa tokko yookaan duwwaa lama yookaan akka isinitti tole guyyaa irratti deeffatuu dandeettanii jechuudha.
inni itti aanu manzi ka jedhu ji'a barbaadan irra deeffatuu dandeettanii jeneraal ka jedhu irratti deeffatuu illee dandeettanii okay year ka jedhu bara isin gaafata bara 1997 okay jeneraal jedha ka gadaanu kana yoo gattu itan dhiira moo dhalaa jedhee isin gaafata family male rather not say jedhee isin gaafata isin immoo dhalaa taatan family jettaniin yoo dhiira taatan ammoo male jettaniin jechuu gabaabumatti okay amma immoo next gootan okay hordofaa sirriitti barnoota isin fayyadu waa sadii namaa fida erga waa sadii isinii fide jalqaba irratti Mustafaa Abdallaa jedha lammaffaa irratti Abdallaa Mustafaa jedha sadaffaa irratti create your one Gmail address jedha isin waan maqaa dura itti guuttan san beektan waan ta'eef an Mustafaa Abdallaa jedhee guuttadhe isinis immoo maqaa awwala itti barreessitan san keessaa laallattanii irratti galchitanii jechuudha ani ka jalqabaa kana jechuudha kiyya okay next okay kunoo amma asitti nafaana bu'a asitti baay'ee nama cinqa paaswoordiin kun paaswoordii mataa keessatti qabattanii deemuu qabdan ta'uu qaba maaliifi yoon yuutuubara banachuu barbaadan isaan banattan yoo tiktokii banachuu barbaadan isaan banattan yoo feesbuuka banachuu barbaadan isaan banattan kan sammuu keessaa akka hin banne ta'uu qaba kan banne sammuu keessan keessatti kan banne yookaan jawwaala irratti seevii godhatanii yookaan sajjanattanii deematuu ni qabdan jechuudha waan kana yoo barbaadan 6 lakkoofsa 6 qubee gootan fakkeenyaaf amma maal jedheetti isin haa guutu fakkeenyaaf lakkoofsa isinitti haa guutu 1 2 3 4 5 6 takka 2 3 4 5 6 dijiitii 6 ammallee lakkoofsa 6 itti dabaladha maaliifi 12tu gaariidha jechuudha okay qubellee asumarraas kaasaa bakka feetanii kaaftan isin waan barbaadan jettanii itti guuttachuu dandeettanii 1 2 3 4 5 6 okay amma immoo next gootanii jechuudha kunoo waaw banamee jira wanti kun banamee jira jechuudha baay'ee namatti tola maal isiniin jedha phone number yoo barbaadan yes I am in ka jedhu kana ragattu itanii lakkoofsa fi itti naqxanii verification godhachuu dandeettanii jechuudha yoo kan ammoo verificationin la dirqamaa miti verification yeroo barbaadan itti guuttachuu dandeettan ammaaf skip jettanii of duuba deebitanii skip jettanii ka isa duuba kana jechuudha skip jettanii irraa dhooytanii jechuudha skip yoo jettan kunoo banamee jira Mustafaa Abdallaa jedha next gootan eeyyama kennitanii fi wow banamee jira ammas gara isa barreeffama kana guddaa isin kenna ol harkiftanii gara isa dhumaa kanatti ay agaree ka jedhu jira ay agaree irratti gadhooytanii okay galatoomaa isiniin jedha banamee jira warri jabbootuuf subscribe godhaan affeerraa keenya barnoonni keenya itti fufaa galatooma banamee jira okay warri chaanaala keenyaaf duraan subscribe gootanii jiraattan ammoo like share gochuun nu faana dhaabbadhaan affeerra jabbootu